Attamoltanii ijoollee Oromoo, dargaggoo Oromoo, saba Oromoo fayyaa keessanii nagaadhaayi. Jalqabuu koo dura Adam Haaruu kana baay'een jaalladha. Isheedhaan hamma namoonni tokko tokko seenanitti nini kana naa dhaggeeffadha. Baay'een jaalladha. Hiriyoota keessanitti maa Adam Haaruu kana immoo dhaggeeffadha. Yeroo hundumaa rekomendii godha. Adam Haaruu bineensaan jedhee haasa'a malee ilmaan namaati kan Oromoo nyaataa jiru. Oromoo balleessaa jiru. Oromoo ajjeesaa jiru. Humna koo jabeeffadhe. Iyya koo qopheeffadhee tanii lachuu ishee ofirraa dhaa'e. Akaakayyuu nagarii goondee baga dhufte gurbaa. Dhuma goondee kuusaa. Isaan lachuu tokkuma. Sibilee suma harka muun gamta. Ilmaan Oromoo dhaggeeffadhaa kana. Waan hamaatu nutti deemaa jira. Ammas si'a lammaffaa, si'a sadaffaa, si'a arfaffaa, si'a shanaffaa sabi Oromoo ganamaadhuma jira. Ammas ganamuutti adeemaa jirra. Inni alanaa immoo isa gale isa hamaadha. Isa hamaatti adeemaa jirra ilmaan Oromoo. Yaa ilmaan Oromoo inni alanaa isa galeedha. Amma inni alanaa baay'ee galeedha. Itti beennee yoo jabaanne malee baay'ee haala galeetu nutti dhufaa jira yaa ilmaan Oromoo. Walii sheer godhaatii inni ilaalla. Wanta deemaa jiru ilaaluu barbaachisa. Suuta keenya caqasuu nu dhabe. Yeroo keessanii fudhadhu ilmaan Oromoo warri dhuftanii warra hamma ammaatti dhaga'anii fi dhageessisaati gara haasaa kootitti adeema. Yeroodhuma hundumaa ani haasaa yeroon haasa'u maaltu deemaa jira? Nummoo ga'een keenya maayini? Ga'een keenya maayini? Akkamittiinitu ilaala? Haalli tokko yeroo uumamu akkamittiin ilaala isa jedhu kanan ilaala yeroo hundumaa. Har'a isa isinitti agarsiisuun dhufe. Amma har'a kana mootummaan biyya sana keessa jiru Dr. Abiy taayitaa isaa jajjabeeffataa jira. Irree isaa jajjabeeffataa jira. Irree isaa kanaafi irree isaa jabeeffachuudhaafi meeshaa isa barbaachisa. Madooshaa, magaazii, mizmaara, maarree
maarree isatti waqaran isattiin kana godhan barbaachisa. Namni tokko mana yeroo ijaarratu mana isaa kana jajjabeeffachuudhaaf dagalee isaa jajjabeeffachuudhaaf waan itti dhimma ba'u meeshaa qaba. Meeshaan Dr. Abiy itti dhimma ba'u meeshaa siyaasiyaati. Siyaasiyaa kana jaarmelee siyaasiyaa qopheeffataa jira. Warra dhimma itti ba'u. Isaan kana keessaa yeroo yerootti kan ol ba'antu jira. Kan immoo badantu jira. Utuma beekan immoo tasabadu. Ol ba'uu hamma tokko dhimma itti ba'a. Isaaniin gara booddeetti qabeemmoo ittaanutti darba. Isaanitti dhimma ba'a. Amma immoo kan biraa achi as fidee dhimma itti ba'a. Yeroo hundumaa kanatti teekniika akkasiitti dhimma ba'u. Yeroo duraa yeroo wal'aansoon kun jalqabamu Oromaaraa jedhanii ishee balleessan. Isheen hin badde. Hamma tokko dhimma itti ba'aniiru. Maaliif yeroo sana warra Tigreetu humna guddaa waan qabuuf isaaniin sodaachisuudhaaf, isaaniin rifaasisuudhaaf, isaaniin iddoo sana ari'uudhaaf gargaaree ture. Isa booddee dhimma itti badaa hin barbaanne achi qaban. Achi booddee immoo waan kan biraa uummatan. Isa booddee immoo as rakkinni tokko gaafa uumamu gaafa Oromoon ammas gaaffiin koo naan geenye, gaaffiin koo naan deebine gaafa inni jedhamu gaaddisa jedhan. Gaaddisa hooggantoota gaaddisa maarree jedhanii fidan. Ammas immoo sun badaa deemuu fidide. Maaliif Oromoon harkaa fuudhuu dida? Warri dhufan kun hundumtuu gaaffii Oromoo deebisuu hin danda'an. Amma deebi'anii dhaqanii Oroo Amaaraatti deebi'an. Oroo Amaaraatti deebi'an. Maali gudiin? Suwindilii gochuun gidduu akkas akka dawalii. Maaliif? Maaliif barbaachise ilmaan Oromoo? Akka nama bilbila rukutuu akkas asiif achi dha'uun maaliif barbaachise? Meeshaa kana butuu ishee kanaan dhimma itti ba'u kana lafa kaa'u kana. Amma gidduu kana kan isaan dhimma itti ba'aa jiranii dhaabbilee biyya keessatti jiran galanii keessumatti warra dadhabee abdii kutatee dhaqanii harkatti kennanii inumayyuu OPDOtti galuuf kadhatanii OPDOnis rejectii gootee inni kaan keessaa luluqqa'ee jaratti nammee inni kaan ala kanatti hafee abdii kutatanii jiran kana achi as baasaniitu OMN irratti maaloo irratti kaasanii haasofsiisutti ka'an. Amma isaan kun akka isaan isteejii center isteejii fudhatanii waan tokko tokko walitti isaanii qaban barbaadu. Maaliif kun? Amma Oroo Amaaraadhaan achi as dhufan. Mee kana ilaalu. Har'a yeroo achitti haasa'an kana haasaa isaanii kana hin ilaalla, hin agarra. Baay'iseen na dinqe. Wordii tokko tokkotti dhimma ba'u. Jecha tokko tokko kooyinii godhanii qopheeffataniitu dhimma itti ba'u. Wordii isaan dhimma itti ba'an kana isinii agarsiisuu barbaada. Wordii isaan dhimma itti ba'aa jiran kuni Oroo Amaaraan kun kan dhufe amma biyya Amaaraa keessatti ijoolleen Oromoo, dargaggoon Oromoo yuunivarsiitii warri baratanii dhumataa jiru, du'aa jiru, ajjeefamaa jiru. Inni kuni uummata Oromoo aarsuutti ka'eera. Attamitti ijoolleen keenya dhattee achitti ajjeefamti. Addanaa reefi asii ol gara Amaaraatti deemu jiru. Achumaa gadi fe'ama. Isa kana uummata Oromoo kana deebisanii jedhanii tiraankulaayizerii maadanzajaa jedhan waraananii uummata Oromoo sosocho'ee ijoolleen isaa jalaa dhumaa jirtu kana boo'aa jiru kana deebiiraaf jechuun barbaachisaadha. Maaliif hojii isaanii hojjetaa jiru isaan. Kanaaf immoo eenyuun fudhatu warruma nu keessaa bahe. Warra kanaan dura Itoophiyaa jedhee Oromoo ganee Itoophiyaa jechaa ture kana walitti qabatu. Isaan walitti qabatanii isaan walitti dhimma ba'u. Yeroo hundumaa isaanitti dhimma ba'u. Lafa deemanitti isaanitti dhimma ba'u. Har'a jecha tokkoon achi as ba'an. Yeroo isaan haasa'an mee dhaggeeffadhaa ilmaan Oromoo. Yeroo isaan haasa'an maal jedhu isteejii sana irratti. Ilaala. Maal jedhu biyya Amaaraa keessatti afaan Amaaraatiin haasa'u. በተነሱት ግጭቶች ግጭት ጀሩ ilmaan Oromoo wordii kana ilaala. Maal jechuudha kun? Ishee kana konseptii kana isinii ibsuu dhufeera. Giccit jedhu. Hunduma isaanii dhaggeeffadhaa. በተነሱት ግጭቶች ወልደብዲ ግጭቶች የሰውና የንብረት ሁሉ ጀደን የንብረት
Nibiratiin hin badee lubbuun namaa hin badee. Lubbuun namaa maaliif akka jedhu fakkaata sinti fakkaata. Wanti isaanii giccit jedhaniifi giccit jechuun walitti bu'iinsa jechuudha. Walitti bu'iinsi kuni foorsii wal danda'u lamaatti dhufee walitti bu'a. Makiinaan hin gaccaa wal gaccaa. Namni eeboo qabu inni gamaa eeboo qabaate warra rukuta. 10 ajjeesa 10 ajjeefata. Inni qawwee walitti dhufu giccit jedha walitti bu'a. Giccit jechuun isa akkasiiti. Ilaala. Kun immoo wordiin kuni itti yaadameetu mana mootummaa keessaa warra akka Biraanuu Naggaa fa'i warra xonqaayota sanaanitu giccit jedhaati haasaa jedhamaniitu jarri kun jaallatanii miti. Ilmaanni Oromoo biyya Amaaraa keessatti akka inni ulee tokko lafa kaasee biyya Ormaa keessa jira. Ulee tokko kaasee akka inni rukunne beekamaadha. Ijoolleen achi dhufan lafa ciifnutti lafa irribaatti dhufanii nu waraanu, cuubeedhaan nu waraanu. Liyyuu haayilii Amaaraatu xiyyiitiidhaan ari'ee nu rukutaa nu ajjeesaa jedhanii himatu ijoolleen kun. Giccit inni jedhamu egaa amma responsibility share goonaa jechuudha. Itti gaafatama wal qixxee fudhataa jechuudha. Ijoolleen Oromoos ijoolleen Amaaraas. Mee jaalli ijoollee jara criminalsii kana ilaalaa waa isaan haasa'an. Batanassuut giccitoochi jedha. Gicciti isa kam inni ka'e? Gicciti isa kam? Kan ka'e ijoolleen Oromootu biyya Amaaraatti ajjeefame. Maaliifitu akkasittiin hin dubbanne? Maaliif hin dubbanne beektu? Wanta isaan akkas hin jenneefi warra mooraa Minilik keessa jirutu kana jedhaa jedheen. Ilmi Oromoo tokko har'a yeroo mucaan Oromoo biyya Amaaraatti dhaqee akkasitti ajjeefamutti balleessaa isaatii jechaa jira. Balleessaan gamlachuu jiraa jechaa jira. Biyya Oromoo keessatti Amaarri tokko hin ajjeefamne, reeffi tokko hin deemne, namni du'e hin jiru. Biyya Amaaraa keessatti ijoollee yuunivarsiitii keessatti ajjeefamanii dhufaa jiru gicciti jedhu. Giccit jechuun isaanii lamaan isaanii balleessaa qabu jechuudha. Ijoolleen Oromoos ijoolleen Amaaraas balleessaa qabu jechuudha. Ilmaan Oromoo kana laalaa. Daba hojjetamu laalaa. Kana kan hojjetu Oromoodhuma. Bitamtuu Oromootu hojjeta. Achi keessaa ba'anii immoo maal jedhu akka nama sivilaayizidii taasofnu jedhu. Giccit jenneerraa jecha keenya kana qofortanii keessaa waan barbaadinaayi. Kana ijoolleen keenyas balleessiteetti ijoolleen isaanis balleessanii. Responsibility kana walakkaatti hirannaa jechaa jiru warri wal ga'ee jiratti. Mee yaalmaan Oromoo gaafadhaame giccitii maayinni kan du'u ijoollee Oromooti. Ijoolleen Amaaraa achi keessatti ajjeefamaniiru, waraanamaniiru, ari'atamaniiru. No. Biyyatti yoo noo warra keenyatti nagaa galuu barbaanna mana haadha koo mana abbaa kootti hin galtuu jedhaman. Yeroo addanaa ijoolleen Amaaraa namni tokko jalan dhaabatanii federaaliin dhaqee eegee mana yuunivarsiitii keessaa yoo barbaadan hin baratu. Namni tokko ittiin ijoollee gooftoliiti isaanii yoo barbaadan ba'anii sokku. Yeroo kuni privileejiin akkasii ijoollee Amaaraatti kennamu. Ijoolleen Oromoo shamarreen Oromoo biyya Amaaraa keessatti gudeedamaa, ajjeefamaa, reeffi isaanii dhufaa kanallee dubbachuu sodaatanii giccit jedhu. Xonqaayiin isa isheen itti laattee dabtaraanii beeta mangistii keessaa akkas jedha haasaa jedhanii itti kennanii isa fudhatee dhaabateetu giccitiidha boquu keessan kan dhibabadhaa hin kadhannaaf jedhe. Hin qalladhu jedhu ilmaan Oromoo. Kuni qoosaadha. Hin qoosu. Dhiiga Oromootti, reeffa Oromootti, reeffa ilmaan Oromootti daba hojjetamaa jiran kanatti qoosudha. Itti qoosu jirri kun. Inni isaanii achi keessaa gadi ba'ee OMN'tu gaaffii godhaaf. Maalirratti walii galtanii jiru. Basically hundumti keenya waan tokko irratti walii gallee jira. Hundumti isaanii kana jedhu. Maanni የነገይታ ኢትዮጵያ ለመገንባት ሲንጀ ኢትዮጵያ ሼ ቦሪ ኢጃሩዳ tokkoon isaanii interview hunduma isaanii dhaggeeffadhaa. Waa'ee federaalizimii wordii tokko namni dubbatee jiru. Waa'ee biheer biheerasabii waan
namni tokko hin dubbanne. Waa'ee gaaffii Oromoo achi keessatti namni kaasu hin jiru. Amma dabtaraan achi keessaa Ihaapaadha tokko. Xonqaayii Habashaati daftaroota. Isaappaadha. Eertiraadha. Jara kana shanantu, jara kana arfantu mooraa beeta mangistii sana keessa Abiyyi wajjin hojjetaa jira. Warri kan biraani warri Oromoo jedhamtu advaizarii sadarkaa magadiitti qabamu malee kooriin isaanii jara kana. Maybe isin rifaasisuu danda'a. Maaliif Eertiraatti dabaltee jechuu dandeessu. Isa ittiin isinii dhufu. Kanaaf giccitiin kuni koozii Oromoo gaaffii Oromoo gadi buusuudhaaf itti gaafatama kana wal qixxee fudhanna hin hirmaanna jechuudhaafitu uummata Oromoo gowwoomsuudhaaf kana godhu jira. Mee ilaala yeroo darbe yeroo Sumaaleeni Abdii illee meeshaa fudhatee ilmaan Harargee duguugee lafarraa ari'e maal jedhan batanasu giccitoch jedhan uummanni keenya irraa buqqa'ee lafa isaarraa buqqa'ee jedhan giccit jedhan gaafa sana ilmaan Harargee harka duwwaa ture meencaadhaan Sumaalee tokko najjeebu rasaasa gaditti naqanii hunkut godhanii ari'anii biyya keessaa ari'anii biyya nama miliyoonii tokkoof tuqaa shan buqqisan namni gaafatee jiru maaliif giccitiidha ka lolatu ka'eem lolaa jiru mootummaa Sumaaleetu federaaliin gargaaree Oromoo lafarraa ari'ee lafarraa duguugee fixee giccit jedha opidiyoon ilmaan Oromoo giccit jedhan Boorisi Gumuzi ol yaa'ee dhufee yeroo inni Wallaggaa Oromoo ajjeesee ari'u giccit jedhan yeroo inni Moyyaaleetti Sumaaleen magaalaa walakkaa Moyyaalee yeroo isheen fudhattu giccit jedhan kuni already laficha gurguratanii maallaqa kaashii godhatanii jiru. Kanaaf jecha tokkoon gadi ba'uu qabu. Uummanni Oromoo callee taa'ee afaan akka namame azuriitii wayii tokkoon digimtii wayii tokkoon joonjayeetu akkasutti taa'ee ilaala. Gaaffii sin gaafatu maali giccitiin hin jedhu maaltu ta'e hin jedhu waa tokko hin dubbatu akkasumatti akka nama fajajee taa'ee ilaala. Yeroo warri ayyaalaallattuun ilmaan Habashaati wajjin walii galtee akkasittiin gaaffii Oromoo akkasitti micciiranii at least yoo xinnaatee wanti fedhe habaduuti ilmaanni Oromoo achitti dhumuu isaanii lakki kun gicciti miti. Mootummaa Amaaraatu ijoollee walitti naqee keessa lixee kan rasaasaan dha'ee ijoollee keenya ajjeesaa jiru mootummaa naannoo Amaaraati. Liyyuu Haayilii Amaaraati jedhanii dubbachuu sodaatu. Maaliif mooraa sana keessaa gaditti ergame kun gicciti ni jedhamu. Mee dhaqaatii seenaa hundumaa dhaqaa laala. Yeroo Oromoo ari'anii giccitiidhaa jedhu. Yeroo lafarraa fudhatanii batasanasaa giccit siin jedha. Dhaqee lafarraa fudhate. Amma gaatii siin galu. Jarri suni giccit jechuun nama lamatu wal lolee harkaa jarri suni dhufanii isaanis lolaniiru. Akkasitti uummanni Oromoo akka inni gara booddeetti deebi'u. Ijoolleen keenyas achitti dhaqee rakkina uumte akka inni jiru. Osoo ijoolleen himatanii, osoo ijoolleen boo'anii, numaa tokko hin goone raafuu sodaan footoo ka'anii gadhiisan ijoolleen balbala asii gadi dhiibaa, doormitorii isaanii gadi dhiibaa, 5 ta'anii 6 ta'anii yeroo isaan cabsanii walitti lixan. Maal godhan ijoolleen? Dhirsi harree waraabessa irraan oolchuu. Waan akkasiitu deemaa jira ilmaan Oromoo. Kan biraani jecha isaan dhimma itti ba'an tokko civilized haasaa civilized haasa'u. Politikaa kana fuudhanii sophisticated bakka samii keessa waan civilized jechuun maal jechuudha? Gaaffii Oromoo karaa barbaade haa ta'u Oromoodhaa fi balaan irra ga'aa jiru kana jedhanii kaa'uumoo dubbii isaa fuudhanii magnifa hurrii tuusanii mystify godhanii joonjessanii dhiyeessuu. Ilmaan Oromoo akkasittiin eessayyuu ga'aan jiru. Kanaaf maaliif har'a Oromoo Amaaraan kun hoodhe? Beektu wanta inni ho'ee fi tokkoffaa
waa'ee yuunivarsiitii keessatti ijoolleen kaatee tokko kan lammata iccitii kan biraa jira. Iccitiin jiru biyya Tigraayitti Walaayitaa ta'u Sidaamaa jedhi maaloo jedhi qomoon garaagaraa federaalistiin dhaqee walgahii godhateera Tigreedha wajjin. Amma warra federaalistii warra Finfinnee jirurra abdii kutatanii dhaqanii Tigreeni waan barbaadde balleessutu malee federaalizimii sana tursiifteetti. Federaalizimii kana dhannee Tigree wajjin haasofna jedhanii gaafa wajjin haasa'anii addana naasuun isaan qabe. Maaliif federaalizimii sana diiguudhaaf qophaa'aa jiru jarri kun? Humna federaalistotaa rukutuudhaaf barbaadaa jiru. Amma achitti Tigreen akkasittiin ijaaruu waan jalqabdeef aha jedhaniitu achi ka'aniitu kana attentionii uummataa ittiin afaan faajjessuudhaafitu ishee kana fudhatanii gadi ba'an. Oroo Amaaraa kana gadi fudhatanii gadi ba'an. Malee Oroon Amaaraa kuni waan hin taane, waan hin jirre, abjuu hin jirre, waan gatii hin qabnedha wanti isaa. Garuu inni isaan barbaadanii tokkoffaa isa sana kolaasuudhaaf. Lammata Oromoo kana joonjessuudhaaf. Oromoon kuni ijoolleen keessa dhattee balleessaa gooteetti jedhee akka Oromoon of seetta'u akka inni ijoollee keenya fixan jedhee garaasaa keessatti hin summoomne isa kana inni isaan tiyaatirii isaan hojjetaa jiran. Kuni diraamaadha. Diraamaadhuma san dheengadda isiniin jedhe. Araara faa jedhu, kana faa hin gadi ba'uu isiniin jedhe. Kuni diraamaa tokko. Kan biraani eenyutu booddee jira kana booddee? Akkuma sila isinitti hime Isaayyaas Afwerqi number 1dha. Number 2 Gimboot Sabaatidha. Number 3 warra Xonqaayitii. Number 4 Harqaatu Isabbaati. Jarri kun hundumtu maal barbaadu? Itoophiyaa unitydha. Isaayyaas Afwerqi se'a baay'ee maybe dhibbaa ol ta'a keessa deddeebi'ee ብሔረሰብ waan jedhamu Itoophiyaa keessatti hin barbaachisu. Anqas 39 inni jedhamu ba'uu qaba. Bal'eessaa guddaan konstitushiniin ብሔረሰብ jedhu jiraachuunsa Itoophiyaa keessa rakkina keessa buuse. Yeroo hundumaa keessa deddeebi'ee kana haasa'a Isaayyaas Afwerqi. Isaayyaas Afwerqi maaliif kana haasa'a beektu? Isaayyaas Afwerqi isa yeroo sana bilisa bahee dhiisee deeme gaabbeera. Waggaa tokkotti coffee exporter jedhameera Isaayyaas Afwerqi. Eertiraan coffee exporter ta'anii beekamaniiru. Isaayyaas Afwerqi amma gorora arraba afaan isaa keessaa baasee lafatti kan sochoobsaa jiru risoorsii Oromoo, risoorsii Oromiyaa saamuudhaaf qophaa'aa jira Isaayyaas Afwerqi. Isaayyaas Afwerqi wal'aansoo keenya hidhee kanaan dura nu saamee seemee adda bilisummaa Oromoo saamee uummata keenya gara booddeetti deebisee wal'aansoo keenya sakaalee waggaa meeqa badii kana hundumaa nurratti hojjete har'as taanaani namni kana dhiibaa jiru Isaayyaas Afwerqi. Isaayyaas Afwerqi durii kaanee mana dhaatii kaafnee ijoollee isaaniitiin hojii wal lolaa ture. Ijoolleen isaanii maal jedhu? Isin bilisoomuun isin irra hin jiru. Amaaraa wajjin jiraachuutu isin irra jira jedhu. Isinoo bilisoomtanii nuyi seenaan keenya kan biraadha. Yeroo hundumaa kana odeessu. Maaliif isaanii kan isaan barbaadanii risoorsii Oromoo kana, warqee kana, buna kana, pilaatiiniyemii kana, risoorsii Oromoo kanatu qabachuudhaaf gororaa jira Isaayyaas Afwerqi. Amma kan addanatti rakkina guddaatti ta'u Isaayyaas Afwerqi teenyu Tigreedha. Tigreedhaa fi naashinaalistoota Oromooti. Warri nama hatuu deemtu, koloniyaalistoonni biyya namaa saamuuf hatuuf deemtu yeroo hundumaa rakkinni isheen guddaani naashinaalistoota. Naashinaalistoota jechuun sabboontota jechuudha. Sabboontoti maaliif jibbamu? Beektu? Because isa kan keenya dabarsinee hin laannu jedhu. Waan kan biraan hin jiru bara. Isa kan kootii dabarsee hin kennu jedhu. Isa kan kootii dabarsee hin kennu waan jedhaniifi naashinaalizimiin sun baduu qabaadha Isaayyaas Afwerqi irra deddeebi'ee kan jedhu. Lafa Oromoo Amaarris Tigreenis abbaan fedhes dhaqee reeppi gochuutu irra gudeeduutu irra lafa isaanii gudeennee ijoollee isaanii gudeennee akka barbaannetti saamnee jiraanna isa jedhudha pirogiraamii inni Isaayyaas Afwerqi. Amma kan inni qophaa'ee jiru Amaara aangoomsuudhaaf yaalii guddaan inni gochaa jiru maaliifi Amaarri yoo dhuftee Itoophiyaan waraawwinnetiidhaan irra teesse waa'ee lafa Oromoo dhimma hin qabdu. Ijoolleen OPDO, ijoolleen nafxanyaa waa'ee Oromoo dhimma hin qaban. Kan isaan barbaadan har'a kan isaan barbaadan maal kan isaan barbaadan? Kan isaan barbaadan Oromoo cabsanii
lafa Oromoo kana gurguranii fixanii Eertiraadhaa wajjin bulafa bunaa kennanii fi Oromoo irraa ari'anii Eertiraan ofittuu cinqamee du'eera. Biyyi isaa waa takka hin qabu iyyoomeera. Amma lafa Oromoo saamuudhaaf gororaa jira. Gororri isaa lafatti gadi coccobaa jira Isaayyaas Afwerqii. Isaayyaas Afwerqii diina Oromoo nambar waanii isa kan kana gochaa jira. Tokko Isaayyaas tokko lammata immoo Uraageessan. Izeema Biraanuu isa jedhanii fi ijoollee Ihaappaa ijoollee nafxanyootaa. Kanaan dura warra ODF wajjin achitti asitti walgayii mallatteessaa gochaa warra ture. Isaan amma achitti walga'anii galaniiru. Isaan groupiin Oromoo. Please isiniif agarra. Ilmaanni Habashaa walgeessee Isaayyaas Afwerqii wajjin biyya keenya saamuudhaaf, Oromoo cabsuudhaaf, mirga sabaaf sablammii bal'eessuudhaaf qophaa'aa jiru. Kanaaf inni isaan iyyan, Tigree bira maadhattanii haasoftan. Tigree hojii hawaasaa maal qaba? Tigree caalaa kan Oromoo fixaa jiru amma hin barame bara. Amma hin beekameen OPDOdhaan kan lafarraa Oromoo duguuga. Kan har'as duguugaa jiru OPDOdha. Kan har'as duguugaa jiru nafxanyoota OPDOti. Yeroo sana Tigree gugmaan gugii godhanii hundumtuu gara Tigree akka ilaalu godhan. Tigree sokkiti. Har'a Tigreetu nu ajjeesaa jira. Har'a Tigreetu Wallagga keessatti nama ajjeesaa jira. Har'a Tigreetu Gujii keessatti nama ajjeesaa jira. Har'a Tigreetu Walloo keessatti nama ajjeesaa jira. Direedawaa keessatti Tigreen nama ajjeesaa jira. Ijoollee nafxanyaa OPDO keessa galtee fi ijoollee Amaaraatti kan nama qalaa jiru. Kan nama fixaa jiru isaan amma bakkeetti qullaa isaanii dhaabatan. Amma isaan maaliif achi dhaqxan? Maaliif Tigree taasiftan? Namni akkamittiin dhaqee Tigree wajjin haasa'a? Isinii wajjin iyyuu haasa'aa jira namni. Namni isinii wajjin iyyuu haasa'aa jira isa nu ajjeesaa jiru. Isa har'a Wallaggaan gubaa jiru, Gujii gubaa jiru wajjin iyyuu haasa'aa jira. Ilmaan Oromoo haasaa isaanii kana xiqqoodhuma ishee akkas galagalchaa ilaalaa. Please. Xiqqoodhuma ishee akkas galagalchaati ilaalaa. Har'a isinii wajjin iyyuu haasa'aa jiru. Nama ijoollee keenya lafarraa duguugaa jiru. Yeroo Amaara akkasittiin ijoollee Oromoo lafarratti duguugaa jirtu, yeroo isheen akkasitti biyya Amaaraa keessatti yuunivarsiitii ijoollee barachuudhaatti qalaa jirtu, gicciti jettu. Afaan keessanii keessaa baastanii. Ani sobamin interviyuu isaan kennan dhaqaati ilaala ilmaan Oromoo giccit jedhan. Kun akka jedhanii ijaarratti si tufu. Giccit sin jedhan. Yeroo Sumaaleeni ilmaan Oromoo Harargee keessaa ariiti giccit jedhan. Yeroo Moyyaalee giccit kana jechuun woordii kooyinii godhanii ittiin Oromoo gowwoomsuudhaaf, ittiin Oromoo joonjessuudhaaf mooraa Minilik keessaa gadi ba'uudha. Warri kan biraa warri garaa isaaniitiif dantaa isaaniitiif bitamanii warri integriitii waa tokko hin qabne whatsoever kana fudhatanii harka rukutu wajjiniin gadi ba'anii giccit sin jedhu. Baay'isii nama gaddisiisa. Ani Oromoodhaan nama ofiin jedhu tokkorraa haati engadda garaa ishee marattee akkasitti mucaa ishee awwaaltee mucaan kee balleessee ajjeefame yeroo jettee itti himtu responsibility kana sheerii goota itti gaafatama kana hin qooddatta jettee jaartii engadda mar'umaan ishee martee awwaalarratti boossu sanatti yeroo har'atti himtu maal sitti fakkaata si? Maaltu sitti dhaga'ama? Har'a jaartiin kun mar'umaan ishee martee mucaan koo gaaf tokko iddoo tokko naa ga'a jettee waan qabdu gurgurtee barsiiftee yeroo reeffa ishee akkasittiin awwaaltee ati ganama kaatee dhuftee giccit ittiin jettu. Giccit jechuun kee waa kan biraa miti. Maal jechuu kee? Kana jechuun kee responsibility kana sheerii goota. Itti gaafatama kana ijoolleen Oromoos hin qooddatu. Ijoolleen Oromoos hin qooddatu jechuudha. Kana yerooti mucaa reeffa jiidhaa engadda isheen awwaaltee galte har'a ganama dhadhiyaati mucaan kees balleessaa godheera jettee yeroo itti himtu maaltu sitti dhaga'ama? Kana jechuun salphaa isinitti fakkaata. Salphaa isinitti fakkaata. Akkasittiin qoosanii waggaa 50tti qoosan har'a achi dhaabatanii warri haasa'aa turan. Waggaa 50 ilmaan Oromootti qoosaa turan. Har'as kunoo ijoo ilmaan Oromootti qoosu. Giccit jedhu. Achi keessatti tokkoffaa yeroo gadi ba'anii interviyuu kennan maal irratti walii galtan? Andinnati Itoophiyaa irratti, tokkummaa Itoophiyaa irratti walii galleedha. Ilmaan Oromoo waanuma gudiitu deemaa jira. Kanaaf wanti isinii galuun irra jiru warra meeshaa kana, warra bitamanii gadduumii, bizmaara,
gamana ittiin hidhaman warra akka meeshaatti abiyyitti dhimma ba'u kana afaan isaanii keessaa waan ba'u yeroo hundumaa xiinxalaa maal jechuu isaaniitti jira kaafadha. Maayini kana jechuun civilized jechuun isaanii maal jechuudha? Namni amma maal jedhan basallaxanee manfas in civilized manner jedhu. Maal jechuudha? Namni gaaffii kana kaasu gaaffii Oromoo addana keessatti kaasu waa'ee nationality nationidha namni kaasu nama civilized hin taane nama wal'aalaa nama ganaa hin ammayyaa'in waan akkasiiti. Nama akka namni gara booddeetti recoil godhu akka namni gara booddeetti deebi'u akka namni gara booddeetti sodaatutu fuudhanii dhagaa darbatu. Isa akkasiitiin nama tokko goomsuu dandeessan. Nummoo hamma duunetti sekreetii kana gadi baafnee uummata Oromootti himna. Eenuma barsiifna. Namni xinnoo na dhaga'u, namni 10, namni 15 na dhaga'u. Gaafa sana osoo hin jaallatin walitti hima uummata Oromoo. Eenuma baafna waa isin hojjettan. Har'a OPDO rakkinni isheen guddaan ishee mudate Geetaachoo Raddaa gadi ba'ee maal jedhe? Geetaachoo Raddaa maal jedhee gadi ba'ee? Gadi ba'ee dhaqaa interview Geetaachoo Raddaa dhaggeeffadhaa. Nuyi dhiifama gaafannaa garuu waan goone hundumaa himnaa. Maasirajjaa qabnu hundumaa lafa keenyaa. Amma kun ilaa naasuu akkas isaan godheera. Maaliifi wanjala kana hundumaa walii wajjin hojjetan. Isaan dhiifama gaafannaa waan namni nutti faradeen fudhannaa jedhamini yeroo isaan akka jedhani warri kun addanaa baach jechuutti kaan maaliifi uummata Oromoo duratti gadi ammatu gadi yaasani maaltu dhufa gaa? Abaluun eenyutu ajjeese? Nadhii eenyutu ajjeese? Jamarroo malee eenyutu ajjeese? Jaalguutamaa eenyutu ajjeese? Abaluun eenyutu ajjeese? Nagaashiin eenyutu ajjeese? Koloneel Tasfaa Dheeressaa eenyutu ajjeese? Abaluun eenyutu ajjeese? Lammeessaa Booruu Lammaa Warqee eenyutu ajjeese? Kun hundumtu gadi yaa'uudhaaf ta'a. Kun hundumtu gadi yaa'uuf ta'a. Gaafa sana agarra gudii. Kanaafitu addanaa lafa jiran wal dhaalanii lafa jira raafamu. Tigirootis dhufanii haasa'an. Tigirooti gadi ba'anii haasa'an. Anneen gadda afaan Tigireetiin gaafan interview godhe gadi ba'aatii haasaa dhiifama gaafadhaatii waan gootan uummata Oromootti maan jedheen. Tigiroonni baay'ee sappoortii na godhe kanarratti. Gadi ba'aa dubbadhaan jedheen. Gadi ba'anii akka isaan dubbatan hin barbaadan. Akka namni dhaqee isaanii wajjin haasa'u. Sekreetii kan akka inni fudhatee dhufu hin barbaadan. Har'a bal'eessa barbaadan haa godhan. Ani Tigireen jaalladhu. Badii saba koorraan ga'aniiru. Bal'eessaa godhaniiru. Bal'eessaa godhan kana eenyu wajjin godhan? Eenyu wajjin bal'eessan? Eenyu wajjin nama kana hamma kana balaa kana hamma kana geessisan? Kana hundumaa baruun barbaada. Isaan immoo gadi baafnaa jedhaniiru. Gudiitu dhufuuf jedha. Biyyi kun akkasitti seetelii gochaa jiru ilmaan Oromoo. Gaanaadha. Ilaa isaan kan isaan barbaadani amma dhaabbilee jaarmaalee Oromoo kana konfiyuuzii godhaniiru baay'ee isaanii amma Itoophiyaa andiinnatii sana fudhataniiru. Itoophiyaa andiinnatii fudhachuu jechuun federaalizimii sana diiguu, federaalizimii sana completely caccabsuun. Federaalizimiin caccabeenaan biyyi sun completely diigamti. Gudiitu isinitti dhufuuf deemu. Walaayitaan warri Minilikiin waggaa 2 eeganni biyya kolonaayiizii godhe. Lolanii hamma dhumaatti irratti du'an. Warri yeroo Ihaappaa Solomoon Waaddaa ilma isaanii irratti ka'anii biyya kana haadha see lafarra galagaggashan har'a ka'anii kunoo nus egaa neeshinii mataa keenya barbaannaa jedhaniiru. Gudiitu isinitti dhufaa jira maal gootu? Sidaamaan ishiin jedhu. Walaayitaan ishiin jedhu. Tigireen ishiin jedhu. Oromoo naashinaalistiin ishiin jedhu. Maroofaan ishiin jedhan hin fudhatan. Gollichi Ingeefaan fudhatan. Eessuma abbaa keessanii hidhattu gaa. Maaltu isin nyaata har'a? Inni kuni rakkina guddaatti deemaa jiru. Isaayyaas Afwerqii diinni Oromoo seebii isin gochaa jiru. Hin haftan isinii hin hafu. Isinii hin hafu. Isaayyaas Afwerqii bobaa Isaayyaas Afwerqii jala dhokattanii hin baatan. Warri alaa kuni maallaqa hamma fedhe isinitti haa dhangalaasan. Mooraalii namaa bituu hin danda'an. Eenyummaa namaa bituu hin danda'an. Yaa birri baay'ee argattaniittu, birri baay'ee gubba'aa jirtu, maallaqa baay'ee dhangalaasaa jirtu. Garuu kun hundumtu Veetnaamiin hin binne, Chaayinaa hin binne, Laa'oosiin, Kamboodiyaa hin binne, biyya Arabaa, Siiriyaa hin binne, Lebananiin hin binne.
Latin America, Bolivia, Nicaragua, Mar, kana hunduma hin binne. Dhalli namaa mooraalii isaatii fi mirga isaatiif hin walolan. Ilmaanni Oromoo immoo loluu jalqabanii. Hinuma itti fufu. Waan fedhe dhufa malee Amaarri ilmaan Habashaa deebii ilmaan Oromoo deebisuu hin danda'an. Hinuma hin danda'an. Warri addanaa daldaltan, warri amma addanaa harka rukuttan, Itoophiyaa andinnati irratti walii galle jettanii ofuma afuuftanii akka salphattanitti akka qullaa dhaabbattanitti seenaan keessan darba. Seenaan keessan akkasittiin darba. Akkasittiin baddu. Dhuguma har'a isinitti fakkaateera. TV garaa irratti baataniitu. Engadda akka kosiitti gadi isin darbatee Abiyyi har'a immoo isin waamee TV garaa irratti baatanii. Baay'ee waan nama dinqu yeroo TV irratti ba'an dura taamaanyinnatii isaanii ibsu. Taamaanyinnet waan jedhamu jira yaalmaan Oromoo dur amanamummaa kee ibsita. Durri wattaadarri hin kaddaye xoorsaraatiin iddoo akkasii kaddaye yeroo jedhan duri lakki an kanan gooneedhee taamaanyinnatii isaa ibsa. Amma yeroo achi gadi ba'anii haasaa godhan hundi isaanii taamaanyinnatii isaanii ibsu. Maal jedhu jalqaba Prime Ministeriin keenya isa Prize, Nobel Prize sana argachuu isaati. Baay'een gammadee gam jedhanii haasa'u jalqaba. Kana booddee ilaatu kana nu godhe, ilaatu kana nu godhe, ilaatu kana nu godhe. Hunda isaanii dhaggeeffadhaa. Riitmii isaan ittiin deeman, haasaa isaan ittiin, wordingiin isaanii, vocabulariin isaan dhimma itti ba'an hundumtu similaare. Maaliif kun beektu ilmaan Oromoo achuma keessaa warma xonqaayit ergaaf, warma daftaraat akka jedhaa jira. Warra achi keessatti organized ta'e uummata Oromoo saamuudhaaf, uummata Oromoo balleessuudhaaf walirratti walii wajjin mari'atee uummata Oromootti duulaa jiru isaantu gorsa jira kana. Kanaafitu yaalmaan Oromoo hin gowwoomin. Wal'aansoo kee ganaadha. Waa wayii guddaatu si fuula dura jira. Haa ta'u malee gara dhumaarratti hin moota. Gaaffiin kee ormi si deebisuu hin danda'u taasa. Humna keeti. Irree keeti. Ijoollee jilba kee keessaa ba'an. Waboo, marroo, gollicha dhengee, sanyii ijoollee akkasiiti kan si deebisu. Ijoollee kee bira dhaabadhu. Warra Walaayitaati wajjin quunnamtii godhi. Warra Sidaamaa wajjin warra federaalizimiidhaan jiraachuu barbaadna. Federaalisteetii uummanni jiraachuu barbaadna. Warra akkasiiti wajjin wal quunnamuu. Ilmaan Habashaa, ilmaan nafxanyootaa kanaa wajjin yoo deemte badiitu si eeggata. Kana beekuu qabdaa. Aansiin jedhaa jabaadhaa. Isattaan immoo kan biraadhaan hin dhufa. Kanaaf Waaqayyo sinaa eebbisu walii hiraati. Elaa wordingii kana of eeggadhaa. Wordii biyya sana keessaa ba'u. Maal jechuudha? Eenyu ba'e? Daftaraa biraa ba'e moo? Xonqaayii biraa ba'e moo? Isaayyaas Afawarqii biraa ba'e moo? Eenyu biraa ba'e? Ijoollee nafxanyaa. Wanti baay'een ijoollee nafxanyaa biraa gadi yaa'aa jira. Jara sana keessaati kan isheen baatu. Kana nuyi gicciti miti. Ijoollee Oromoo rukutame assaltii ta'anii itti darbanii dhaqanii lafa isaan ciisanitti ajjeesanii mootummaatu harka keessaa qaba itti gaafatamuu qaba. Amma har'a wanti achitti ta'e hundumtu mootummaa Amaaraa itti gaafatama jalaa baasuudhaaf waan hojjetamedha. Hundumti isaa diraamaan kuni Amaara gammachiisuudhaaf mootummaa Amaaraa responsibility jalaa baasanii Oromoo ijoollee xixinnoo ijoollee maamula homa tokkoon godhini isaanis balleessaniiru jedhanii fudhatan. Warri achitti wal ga'anii hundumti isaanii kana fudhatanii ba'an yaa uummata Oromoo hin gowwoomin. Jarri kun reprezentii si gochuu hin danda'an. Kanuma nagaatti tola.